Daddafii haasa'e obboleettii. Akkam ifatu fayya keetii? Nagaa. Maaliif hin galchitu? Marra koo nu galchite. Assalamu alaikum. Wi-Fi naa guutanii? Inni Wi-Fi nuti seenu baanne sikkoo silaan dhuma barfatiyee. Inni fatiyee. Yalla. Hai Fatusha. Akkami? Saaduna akkam nagaa keessanii? Alhamdulillah akkami. Alhamdulillah jabaadhu wanti martinuu hin darbaa sitti nagaa mini injifannoon kee haa ta'u inshallah nulee waa'ee dhumaan si bira jira jabaadhu. Abshir abshir. Abshir obboleettii teenya qaali. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikum assalam. Sido ko bagatti sige lubu tanaman jeru shene rakon ko bakati atis nagashu garatoni. Akkasila durba Oromoo akkasii barbaana nuti wallahi. Sidduudha kenaftu na go battu hayati. Bagatti bifti kinya wajjin turi umurii dheer. Hundi keenya jiraanummaa si Fatusha. Fadhi biasa ko herumta lubu. Wali masan kados nanya. Lala kasuina tuneruma. Sidduudha. Era hidda kados nanya tuh masano nata terbi. Fatia atillee eerumi reediidhuma atteerumi atillee walaa mucaan bareedaadha. Gamana qabaan ofuudhaa galaa jirma. Reediin duruma iyyuu reediin qalbii koo keessa jira isiitu na dura bu'ee malee. Singeessiti miskiina sidduunaan singeessi dhugaa. Saaduna teenya wanti raba yoo obboleettii teenya qaali. Dhugaa si dubbisuudhumaaf illee. Sidduunaan dubbisaa si dubbifnee bara shurraa maal jechuu? Irraa kaaseera boonti isin dubbisaan jira waan qabnu waliin qabnaan sin jabaan tokko. Abiti nuti si wajjin jirra waa tokko dhaga'amini nuti akka kanatti kunoo waraana keenya kaafannee jirra nus dhugaa rabbi walannee jirra. Maalitti dhagama nama du'e jechuun suuraa si deebisanii ijoolleen. Murah shakar beraja go wadah bakalat lubati. Akkasi qarreen nuti qarree wallootii dhaamteetti laatti bira jirti jajjaboon kun kutaa 10 caalti ishii kutaa 9 caalti abshirishi bareeddu koo. Abshira ommaami. Sidduun akkasi waaga akkuma biliin talabbatti faaru. Moodi faranjii irraa jaarsa deemtee isiinis. Mute godhadhaa kanaafanii. Ani reedii uffatanii samus ta'e mataan gadaabamus ta'e suuraan gadi galabatamuun anaaf dinqii miti. Anaaf akka gootummaatti maal jedhee isinitti hima akka waan guddaa tokko tan ilaalan. Reediidhaam ilaalaa mee miticha biratti fatee suuraa isaan qabdu bannaati. Of ilaalee yoo bishaanuu itti dhammee keessa mul'ata wallaa laazimi jiraa rabbaa hambisu malee. Ila hundee koo kaayee keessatti filaa jira mastaawotii jechuudha reediidha jedhanii yoo arraffaman naa Fatuu nan yaadama. baafadha nama ijoollee galchiitii akka jarri afaan dheeran irraa darbi yoo jarri afaan dheerachuu barbaadan mushurraa keenya irraa. Nu eegi fayyaa. Fatii dhaggeeffadhaa sitti nan baafadha. Maal ta'a baateen? Imbooyin boochisaan tokko girrisaan guddaan jechuudha ba'ee boochisaa. Mushurraa keenyatti hin booyin. Boossee boochisuu dhuftee kaa boossee boochisaa. Dasi na barbada dasi hanyira dasi na soko. Koppela Soomiyaa. Dasii dhukkubee deeme. Dasiin jira. Dasi ko. No dasii naa Dasi ko.
bu'aa fa warri yaada kennatan bu'aa ijoollee biraan galchaa yaada kennatanii. Dasii Ina bu'aa. በጣም በለኛል። Nagaan naa jiraadhaa isin lamaan ijoollee koo babbareeduwwan koo ija namaarraa hafaa hundi keessan iyyuu muriira keessa binuu fadheeressu illaa nagaatti. Ami yalla bu'aa. Maal boosistaati? Imboyna dabalatee mattabe. ፍቅሬ ደሴትን ነገር በጣራ Allahu akbar dasi. Manga furitin dandama. jaartii qabaa qoy Jaartii qaba na ana dabalatu si dhiise. Eenyuun dabalatta dasi. استغفر انا جلا قاعد كما سلاي جارت وانا ما ورجس ربي Jaarsi nama jinsii faguun qabu barraa dhafaate. ati hola durama baadere desimo yannan qoy dagadde wallahi rabbi Dhafaate wifi gunnee dhufaa jirra dhumatee. wifi gute mo kale ngadda mana shiroti to mata gadelitti akasi sidda wala Ergadhaa kuno. Assalamu alaikum hundumtu keessanuu. Haadha faatee siiduna fatiyye. kan jirra wallahi galata Jira. Akkasii akka amantaa musliimaa tokkootti aga furillee fuudhuu hin danda'ama waan ta'eef amma achireedii siiduun haalli gadhiisuu hin qabu. Maa gadhiisee karaa amantiitiin rabbi gurbaa waan ta'eef abbaa mana keessan nama lamaaniin jajjabeeffadhaa oo isheen ka deebitu oromatti jajjabeeffadhaa siiduuna muti raabanadhu. Atis amma erga nikaa qabaattee erga guutuu qabdaa gadhiisuu abbaa manaa jechuun isheen immoo itti deebitee ilmoo fi wajjin guddifattanii hin dandeessu. Ani gama kooti arsis ta'u gadummaadhaan hin deemu akkatis immoo obboleettii keenya kan nikaa buufattu hin barbaadu waan ta'eef rabbi waliin sinaa bulchuu siin jedha. Akkasiin jedha. Eeyyeen maaliif komentii banii jedhanii gara keessaatiin iyyannoon natti galee jira. Komentii banii jedhanii komentii banii komentii Komentiin banaadha. Jaarsi si jala fudhate maaliif boos? komentiin cufaa jira abbaan barbaadee dhaqamaa ofii hafa gaffaqatu maaloo bannisaa banii komentii banii. haadha faatee misirroo irratti immoo bobba'uun gaarii miti idil jechuu qabda malee jettee nutti hin farfariniiti akkasitis siiduuna abbaa manaa kee amma nama lamaan jabeeffadhaa siin jedha. Dhugaa rabbi bachuutis intala musliima tokko idil banaaf qixa. Haadha faatee taa'e sirriin jirtu dhugaa sirriin jirtu. Kuni fikir jalati bajjal. Okay. Haadha faatiin boossee bochisuu dhufte. Anaadhuma faatee Hojiin hin beeku biyyaa maqaa yaadda. ishee hin beeku dhugaa rabbi haadhuma faatee. Maal abbaa nagaa qabnaa cidharra jirra. Maqaamacaa keessan fagaffagaadhaas jalatti akka ati faatee jette. Fatiha, disammal Fatiha. يسمال قتلي والله Fatiha kul Fatiha Fatiha. وي باروكو انا بيجوكو جتا Baga maddani siga ebba kana keessa na bude tu manu sene Fatiha dira bayang cinati. Ana na dabaladha warri masaa barbaadan abbaa manaan qabu na dabaladha. بغاس wayyaane ta'e. بيتي نمو دو غلا جبر ما بر قرار راس غديتي نرجع كم جرت فيا كيتي Naga aku tidak kamar Fatiha. Nanti kade mana sedani le sumara baru baju. Amma dasii jedhaan turreeti haadha faatee. Dhiisi ka ijoollee biraatiin. no jechuun sanii barraan jechuun kan naqabe dasii irraa osuma ta'u jechuudha. Maal godhe beektaa muuza kiiloo tokko bitadhee osoo karaa kanarraa as galu yeroo as godheetiin jedhu mushurraa as keessatti arginaan ija kiyya bakka jedhu coloqqoon gadiise mool jedhe illee argina. Ani yaada koo fixadha. Siiduu hundumti keessanuu
dhugaa dubbachuu fi kun qabsoo yoo yaadne nu jalaa fi dhiiraa kun bahaatti nu jalaa dhume kun karaa Yamanitti dhume kaan Saawudiin mana hidhaa keessa fixxe waan ta'eef lama miti afurii nu waliin ga'u warri qabda walitti haa daddaballamnu akkasitti. Asianti ko sayyooti mataa nyaatte oyii argite nyaatte na biraan gahiishi. Waan ofii injira jedhee waliin geggeennaa injira haga nu dhalatu kaan oyyaane nurra calaa godhe. Arreedi sadaffaa ta'eetiin galaa jira kalaas. Qoy warri komentii suuta barreessitu moo komentii sana laa Asli ture bara waan akkasii himame jaalala asli ture Qamacaa gaafatanii taa'aati qamacaa gaafatanii dhiisi. Waanofi suuta barreessu moo jalaa cufnee boqonnaa dhowwinaan suuta barreessaa yookiin sin jalaa cufnee suuta qafatanii jechuudha. Waan nama dana dhaggeeffadhaatti nama 1,300 keessaa shamarran qaqalcha 4 yoo darabee keessa jiraatan keessaa naqu nama obillaa ilkareemsi fuudhaa qotiidhaan. Kan reef matan andi ishaadha rifeensan baafne jedhaan jirtu. Salaamu warahmatullahi wabarakatuh. Geeliyyee jirtaa geeli. Ya Rabbi dasina hiri ya Rabbi dasina hiri ya Rabbi dasina hiri ya Rabbi dasina hiri ya Rabbi dasi ya godi. Ya Rabbi mubarak musamma ya godi ya Rabbi mubarak musamma ya godi yo sirel algani le no dadda la facibna rakko abu ya Rabbi mubarak musamma ya godi. Amma kakak orang Amerika. Marrakko qaba lafa bulla marrakko qaba firaasha lafa buufne dirqama sirreera ciisuu qabdu inni jedhe. Haadha ati mubaarakiin barbaadde sila. Dubbiin masaanuutu osoo Fatiyaa labsitee osoo tobbaan hin gahin dubbiin masaanuutu hin gadi baate dubbii kana Fatiyaa torka keessa qaba naamanna. Ani koo ofiin karadhee Ramadaana keessa Laylatul Qadrii dhaabbadheetti karadhee bar. Habibi albi habibi gurraacha koo obboleessi koo dhufe kaa. Wayii isa ol galchite diina kiyya guddaa. No diina miti obboleeyyan. Iduna. Welcome bro. Dubbata ka jollo. Aye naman galtay. Aye.